odaa faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Sa'aatii kan keessatti odeeffannoo Oromiyaatii fi akkasumas odeeffannoo Itoophiyaa gaafa Afrikaatii fi kan guutuu addunyaa waan isin biraan gahuu deemnutu jira. Sa'aatii kan keessatti odeeffannoo kana yoo isin biraan geenne dubattu haalii kanu mijatu taate akka isin bilbiltanii yaada kennitanillee isinii fi hayyamuu yookaan ammoo isinii tolchuu deemna. Mata dureen odeeffannoo har'a nu irrattu xiyyeeffachuu deemnu keessa miidiyaan addunyaa dhimma Abiy Ahmed magaalaa Meqalee deemanii daawwatan. Telefoonaa fi tajaajilli ifa magaalaa Meqaleetii fi deebi'uu miidiyaan addunyaa gabaasaa hin jiru jechuudhaan dubbii himtuun waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa miidiyaa addunyaa himattee jirti. Miidiyaan addunyaa ammoo Itoophiyaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana hoogganu odeeffannoo kijibaa kalaquudhaan beekamti jechuudhaan yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaa hawaasii addunyaa waan naannoo Tigraayitti deemaa jirullee akka hin beekne godhe ofii isaatiif ammoo odeeffannoo dharaa faffacaasaa jechuudhaan The Guardian barreessee jira. Waan The Guardian barreesse kanarra waan wal dubbannutu jira. Karaa biraatiin ammoo waraanni naannoo Tigraay keessattuu deemaa jiru hammaatee jira. Qarqara magaalaa Shireetii fi Shiree keessatti lolaa godhameen raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa uummata nagayaa Tigraay nama 1,100 oli ajjeese jechuudhaan aktivistoonni naannoo Tigraay gabaasaa jirani. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo waraanni Eertiraa ka Tigraay keessatti bobba'ee fi mootummaan Itoophiyaa maallaqa guddaa kaffalee fi jira jedhame. Maallaqni sun birrii Itoophiyaa biliyoonii 500 haga tahuu ka dubbatamee jiru. Naannoo Tigraay keessatti gargaarsi namummaa ammaan tanallee hayyamamaa hin jiru. Haalii hanqina midhaaniitii fi qorichaa akka malee yaaddessa jechuudhaan mootummoonni gamtoomanii fi dhaabbanni qaxxaamuraa diimaa addunyaa dubbatee jira. Oromiyaa keessattuu hidhaa fi ajjeechaan hammaachuutu dhagahamaa jira. Karaa biraatiin ammoo hidhamtoonni siyaasaa manii murtii mirga wabii eegeef hagammaan tana akka hin baane godhamanii jiranii. Odeeffannoo kanaa fi odeeffannoo hidhamtoota siyaasaa ka Jawaar Mohammadii faallee waan isin biraan geennu qabna. Sa'aatii kana keessatti waa'ee filannoo Ameerikaa Joe Biden filannoo mo'achuun isaa mirkanaa'ee jira. Electoral College Ameerikaatiin Joe Biden pirezidaantii Ameerikaa itti aanu tahuu akka deemu ka har'a mirkanaa'e. Kanallee isin biraan gahuu deemna. Kittibaata yookaan ammoo tallaallii dhukkuba koronaa vaayirasii ka har'a jalqabellee irraa odeeffannoo takkaa lama waan gurra isin buusnutu jira. Meeshaan waraana gurguddaan Ameerikaan yookaan ammoo pirezidaantiin Ameerikaa kan ammaan tana jiru Doonaald Tiraamp Imaaraatii Arabaatii fi gurguruu fi karoorfatee ka biliyoonii 23 senetiin Ameerikaa harkatti qabee ka jedhu yookaan ammoo kuffisee ka jedhu odeeffannoo kanallee hin qabna. Wanni kun jechuun Itoophiyaallee wajjin walitti qabatutu jira. Meeshaalee waraansaa Ameerikaa irra bitte sanadhaan diroonota Tigraay keessatti Imaaraatiin Arabaa Abiy Ahmed gargaartee waraana gaggeessaa waan jirtuu fi karaa biraatiin ammoo biyyoota shororkeessitoota deeggaran jedhanii maqaan isaanii keessatti tuqame keessa Suudaan biyya Ameerikaan jechuun galmee shororkeessitoota deeggaruudhaan himattu keessa tokko. Galmeen sun Suudaan irraa kahee jira. Mootummaan Ameerikaa jedhee jira. Odeeffannoo Suudaan kanallee waan qabnutu jira. Kanallee isin biraan gahuu deemna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kana qofaa miti. Odeeffannoo guddaatu jira. Waan Walqaayitii fi waan naannoon Amaaraa itti jirtu. Ummatii Amaaraa Walqaayitii fi Tsagadee deebi'ee qubachuu akka qabu Koloneel Dammeqa Zawudee yaamicha godhee jira. Hiriirii nagaa naannoo kan keessattuu mootummaan Amaaraa qopheessuu itti fufee jira. Odeeffannoo kanallee isin biraan gahuu deemna. Waa'ee Beenishaangul Gumuzii duula farra Oromoo ka miidiyaan Habashaa Oromoo irrattu banallee kanallee isin biraan gahuu deemna jechuudha. Odeeffannoo hedduu qabna. Akkuma isiniin jedhettu amma gara odeeffannoo jalqabattu deemna.
Odeeffannoon jalqabaa isin biraan gahuu deemnu hidhamtoota siyaasaa Oromooti. Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Tahaa, Abdii Raggaasatii fi hidhamtoonni Oromoo kuma hedduu haga hidhamanii ji'a 5 fi guyyaa 15 oli tahee jira. Hidhamuun warra kunini seera Itoophiyaa fi seera guutuu addunyaas kan cabse jechuudhaan abokaatonni hidhamtoota siyaasaa kana dubbachaa jirani. Warra manii murtii mirga wabii kennee fi mirga wabii sanii poolisiin Abiy Ahmedii kabajuu dide jira. Warri mirgi wabii kabajamuu fi dide keessa tokkini Dooktori Hussein Kadir barsiisa yuunivarsiitii Finfinnee ka kitaaba Maddamari Abiyyi waan qeeqeefi qofa akka hidhamu ka murtaa'e nama tokko. Abbootiin seeraa yookaan ammoo abukaatoon nama kana bakka bu'aa jiranii akka Dooktor Hussein Kadir gadhiifamuu mani murtii akka ajaja isaa hojii irra oolchuu ammallee gaafachuu akka deemanii ka dubbatame. Bifuma kanaa fi baallama mana murtii ka ittaanu irrattu dhimmi hidhamtoota siyaasaa keessattuu ka Dooktor Kadir Hussein ka Hussein Kadir akka kahu ka dubbatamee jiru. Namni kunini kanaan durallee gaafa godina Baalee magaalaa Agarfaa keessattuu hidhame mirgi wabii eeggamee fi poolisiin Oromiyaa gadhiisuu akka dide gabaasuun kenna ni yaadatama. Abukaatowwan Oromoo yookaan ammoo abukaatowwan hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi kasaba birallee dhaabbatan dhiyoo kana falmi seeraa cimaa godhanini obbo hidhama siyaasaa obbo Lidatuu Ayyaaloo akka inni gadhiifamu godhuu isaanii isin biraan geenne turre odeeffannoo kana. Karaa biraatiin ammoo obbo Lidatuu Ayyaaloo hiikamuun isaa yookaan gadhiifamuun isaa nama tokko birattu Abiy Ahmed Jawaar Mohammadi gadhiisisuu fi deema abdii jettu nama keessattuu horee jira. Jawaar Mohammadi wajjinis wal mari'achaa jira jedhame odeeffannoon odeeffamutu jira. Odeeffannoon kunini abdiin namni qabate abdii ta'e akkuma jiruun yeroo ammaan tana hidhamtoota siyaasaa Oromoo takkallee gadhiisuu fi Jawaar Mohammadi haa ta'uuti Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Abiy Ahmedi warra gadhiisuu fi mariin yookaan araariin ni godhaa jiru takkalleen akka hin jirre mirkaneeffannee jirra. Kanaafuu warri Abiy Ahmedi ammaan tannaaf xanyoonni itti kaatee jirti. Jawaar Mohammad ararfata, Baqqalaa Garbaa ararfata, yookaan ammoo Lamma Magarsa ararfata, Xayyiba ararfata jedhaa haasawaa jiranii odeeffannoon kun odeeffannoo qabatamaa akka hin taane dubbatame jira. Hidhaani badii yookaan ammoo hidhaani hammeenya, hidhaani jechuun cubbuu ka hidhaan siyaasaa ka adeemsa haqaa Itoophiyaa bu'uura tokkollee hin qabne ka Jawaar Mohammadi faati itti fufee jira. Abiy Ahmed Jawaar Mohammadi hiika jedhame haal ammaan tan jiru keessan yoo qabsoon Oromoo jabaatti malee Abiy Ahmed Jawaari mararfatee dabaan namni kun hidhame jedhe gadi hin dhiisu. Abiy Ahmed Jawaar Mohammadi kursii isaatiif sodaate. Abiy Ahmed Jawaar Mohammadi yaada isaa ka farra nafxanyaati fi teessoo isaa ka Minilikiitiin inni akeekuusan ka mootii ta'aa jiru sun dura waan dhaabbatee fi hidhee malee yakka tokko balleesse yookaan ammoo badii tokko dalagee miti ka inni hidhamaa jiru kan namni hedduun beekuu qaba. Kanaafuu Abiy Ahmed Jawaar Mohammadi dabaan hidhamee badiin hidhamee jedhee mararfatee fi yookaan ammoo seerattuu dabee jedhee gadhiisisuu hin danda'u. Jawaar Mohammadi karaan gadhiisisuu danda'u. Karaan Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo gadhiifaman. Karaan gaafiin Oromoo deebii ittiin argattu takka qofattu jira. Innilleen Oromoon qabsoo isaa jabeessee cimsee Abiy Ahmed yoo hudhuu danda'e qofa. Abiy Ahmed Oromoon jabaatee irratti jechuun qabsaa'ee yoo Abiy Ahmed mudduu danda'e malee yoo Abiy Ahmed jechuun hafuura itti kutuu danda'e malee yoo mootummaa Abiy Ahmed kana irree isa dadhabsee laaffisee malee kadhachaadhaan, gunachaadhaan, abaabbalachaadhaan, shalachaadhaan yookiin Abiy Ahmed jechuun amma dabareen ka Oromooti juntaa balleessee jira. Oromoo fi naha
yookaan Oromoo mararfata Oromoof hilaa jedhee warri yaadu Abiy Ahmedii takkallee waa takka marartii Oromootii fi yaada Oromoo keessattuu ka hidhamtoota siyaasaa Oromoo hin qaban. Maaliif wal dhabii sanarratti wal dhabanii wal dhaba yaadatidha. Yaada Itoophiyaa ka Abiy Ahmedii bakka bu'uu fi yaada Oromummaa sabboonummaa Oromummaa ka Jawaar Mohammadii bakka bu'u kanattu wal dhabe. Abiy Ahmedii yaada Jawaar Mohammadii yaada sabboonummaa Oromoo ka Oromoo xiqqeessa yookaan ka Itoophiyaa diiga inni jedhu kana jibbaa fi Abiy Ahmedii ka hidhe malee jibba dhuunfaa Abiy Ahmed Jawaarii qabaate yookaan ammoo waan biraati miti. Kanaafuu Abiy Ahmedii haga teessoon isaa Oromoon jalattu jechuun kirkirsitu as haga teessoon isaa laafee humni dhabuu malee nama jechuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo takkallee gadhiisuu hin deemu. Wanni Abiy Ahmed ammaan tanitti jiru Jawaar Mohammadii qofa odoo hin taane Jawaar Mohammadii qofa osoo hin taane qabsoo Oromoo yeroo ammaan tana bifa hundaanuu itti duulee jira. Abaa'uu balleessinee barbadeessaa jirra jedhanii kafaa'uu balleessinee barbadeessinaa jirra jedhanii hayyuu Oromoo itti duulaa jiranii abbootii qabeenyaa Oromoo itti duulaa jiranii aktivistii Oromoo itti duulaa jiranii hayyuu baratee itti duulaa jiranii abbaa qabeenyaa itti duulanii jiranii dubartii Oromoo itti duulaa jiranii nama mataa Oromoo ol qabachiisee Oromoo ta'ee mataa ol qabatee Abiy jalattu jechuun buluu didatee karaa falaasama biltsiginnaa hin fudhanne cuufaa iyyuu hidhaa jira. Kanaaf Oromoon jechuun Abiy irra wayeegachuu hin qabdu. Jawaar Mohammadii Baqqalaa Garbaa fa'aati hunduu isaanii qabsoo Oromooti abdii warra. Qabsoo Oromootti warra kana bilisa baase. Jawaar Mohammadii gaafa biyyalleettu galu Rabbii fi Oromoo abdatee malee mana murtii Abiy hin abdanne, Abiy Ahmedii hin abdanne, warra Tigraay hin abdanne, paaspoortii Ameerikaa yookaan Ameerikaa hin abdanne. Kana beekee Oromoon qabsoo isa karaatti deebisuu danda'u qaba. Kana beekee Oromoon jechuun qabsoo isaa finiinsee cimsee itti fufuu qaba. Odeeffannoon Abiy Ahmedii Jawaarii wajjin mari'atee nafxanyaa irratti duulaa jedhamu hijibaadha. Maali? Abiy Ahmedii mataan isaayyuu mootii nafxanyaatidha. Nafxanyaa wajjin yoo dorgommii aangoo taate malee abaluu kiyya nama sunitti ta'uu qaba. Nafxanyaan kajettu irratti wal dhaban malee jibbinsa fi hammeenya Oromootii fi sodaa Oromoo irratti walii galan. Projektii Minilikii bakkaan baasuu irratti walii galan. Sabboonummaa saba Oromoo diiguu irratti walii galan. Federeeshinii sabdaneessaa kan ammaan tana jirtu barbadeessuu irratti walii galan. Waan Oromoo fi Oromiyaa jennee falmannu kanaa fi Abiy wannis nafxanyoonni wanni isaan dubbatan cuftuun iyyuu waanuma gosa tokkootidha. Abaluu kanattu ta'aa jira dammaqaatti aangoo qabachuu qaba yookaan Abiyyiitu aangoo qabachuu qaba yookaan abaluu ka jedhu dorgommii aangoo namni dhiiga Amaaraa qabu yookaan ammoo namni jechuun gudeeda Amaaraa keessa bahe aangoo hin qabanne ka jedhu Amaarii malee Abiy Ahmedii kaayoo kenna bakkaan baasa shakkii jedhama hin qabani. Maal jennaan kaayoo warra Itoophiyaa gudditti gara kaffitaa isii dureettu deebisu Abiy Ahmed ammoo kaffitaattu Itoophiyaa deebisee jira jedhee kaffitaan Itoophiyaan barbaaddu deebitee jirti jechuudhaan daaqoon Daani'el Kibret dubbatee jira. Abiy Ahmed projektii Minilik bakkaan baasa jedhee dubbatee jira. Abiy Ahmed jechuun Amaaraa wajjin rakkoo ilaalcha takka hin qabu. Kanaaf Abiy Ahmed Amaaraa wal dhabee Oromoo ofitti qabachuu barbaadaa ka jedhamu ammatti abdii nama gariitidha. Maal jennaan ilaalcha kaayoo Amaaraa ka warri Amaaraa qabu duuba ka jiru ilaalcha Itoophiyummaa olaantummaa kaffita Amaaraa duuba ka jiru Abiy Ahmediitidha. Madda tokko keessaa waraabama yaadii warraa. Kun akkasittu beekamuu qaba. Qabsoo Oromoo qofattu Oromoo baasa. Qabsoo Oromoo qofattu Oromoo faltaya. Dhimmi Jawaarii fa'aati kana. Badiin Jawaar badhaadhina fudhachuu didu olaantummaa nafxanyaa fudhachuu didu projektii Minilikii ka Abiy bakkaan baasuu barbaadu dura dhaabbachuudha. Biiliyoonii sii kenna siyaasa keessa bahi waan feeto jaddi biizineesii keessa seeni qeerroo wajjin nagadi daldali duroomi badhaadhii Jawaariin jedhe Jawaar didateeti.
ani ni kaayoo Oromoo dabarsee hin kennu jedheeti malee waan biraatiif miti. Adoo sila Abiyyi akka jechuun warra aktivistoota garii kabitamu taate Jawaar har'a mana hidhaa hin jiru. Oromoon kan beektee hidhamtoota siyaasaa ka ji'a 5 fi guyyaa 15 olii hidhaman kanaaf sagalee tahuu qabdi yeroo ammaan tana. Oromoon waan beekuu qabdi qabsooni wareegama qeerroo guddaatiin dhufte guutumaa guututtuu harka Oromooti baate harka warra jechuun siyaasaa nafxanyaa duri leellisu buutee jirti. Beltseeginnaan waan Oromoon argatte ka waggoota 30 darban kan hunda duubattu deebisuu barbaaddi. Ammaan tana Oromoon gaafiin isaa deebi'ee jira yookaan Oromoon waan inni barbaadu deebi'ee warra jedhe Oromoo si kijibaa jira. Gaafiin Oromoo takkalleen hin deebine. Waa takka Oromoo hin dagatina. Waa takka hin dagatina Oromoo. Abdii qabaachuu waan gaariidha. Lidatu Ayyaaloo gadhiise Abiy Ahmedi. Jawaare gadhiisa jettanii yaaduu ni maltan. Garuu Lidatu Ayyaalootii fi Jawaar Mohammadi waan Abiy Ahmedi biratti waan akka tokkootiif maaliif Lidatu Ayyaalootii fi Abiy Ahmedi ilaalchi Itoophiyummaa irratti walii galan. Seenaa biyya sunii kakalee irratti walii galan. Hegeree biyya sunii irratti walii galan. Ilaalchi gara mirga cillaanfatu qaba Lidatuun. Jawaar Mohammad ammoo faallaa ilaalcha Abiyyi hundaayyuu qaba. Kanaaf Abiyyi Lidatuu fi gara laafe Jawaarii fi gara hin laafu. Yoo Oromoon dhiibbaa cimsee jabeesse qofa hidhamtoonni siyaasa Oromoo mirgi wabii ka argatan manidhaa keessa ka bayani hidhaanii gosi kana akka Oromoottu ka hin deebine ka godhuu dandeenye. Yoo sun hin taane hidhaan kunin baruun baraan bifa jijjiirrachaa itti fufa. Hidhaan kun Oromoo irra hin dhaabbatu. Oromoon kan beekuu danda'uu qaba. Kana odeeffannoon ammaan tan haasamu Abiy hidhamtoo siyaasa Oromoo gadhiise nafxanyaa waan itti kaate fi gara Oromoo deebi'aa jira ka jedhu kijiba. Abiy Ahmedi gara Oromoottu ka deebi'u miti inni nuyyuu ilaalcha farra Oromoo irrattu nama gad dhaabbate. Odoo nafxanyaanu jiraachuu baatte Abiyyi mataan isaayyuu nafxanyaa hamaadha. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan hidhamtoota siyaasaa kana eegi jenneen duubattuu odeeffannoo naannoo Tigraayitii fi akkasumas gara Amaaraa kana ka arganne tokko lama isin gurra buusna. Haalli waraana naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru hammaatee jira. Har'a jechuun torban kana guutuu keessattuu har'a magaalaa Shireetii fi qarqara magaalaa Shiree naannoo sanitti lola guddaatu gaggeeffamaa akka ture ka dubbatame. Lola kanaanii warri humna Abiy Ahmediitii fi Eertiraa magaalaa Shiree kana ka deebise warri Hiwwahatii qabatee deebisee ammaan tana to'atee jira warri Abiy. Waraanii Eertiraa ka magaalaa kanattu bobba'ee qarqara magaalaa kanattu bobba'ee uummata nagayaa 1,100 olii ijjeessan jechuudhaan miidiyaan aktivistoota naannoo Tigraay dubbachaa jira. Odeeffannoo kan nu ammoo mirkaneeffachuu hin dandeenye kun waan warri jedhu. Karaa biraatiin ammoo yeroo ammaan tanatti waraana Tigraay keessatti Abiy Ahmed gargaaruu fi ka bobba'ee humni Eertiraa bergedii 43 jedhameeti ka barreeffamaa jiru akka miidiyaan naannoo Tigraay gabaasaa jiruttu. Bergedii 47 Eertiraan qabdu keessa 43 bobba'ee jira. Waraan akka malee guddaati. Waraanii kun jechuun bilisaanii wayyaanee garagalchuu fi lolaa hin jiru. Mootummaan Abiy Ahmed birri Itoophiyaa biliyoonii 500 kaffalee fi jechuudhaani Tigraay Media House odeeffannoo amanamaa tahe arganne jechuudhaani gabaasa jira. Tigraay Media House waraanii kunini ka ammaan tana jechuun naannoo Tigraay keessattuu lolaa jiru. Waraanii Isaayyaas kun waraana Suudaanii kibbaa seenee teessoo pirezidaantii Suudaanii kibbaa Riek Machar Salva Kiir Mayardeet dandamate waraan Yugaandaatii fi kaffaltii Salva Kiir Mayardeet kaffaleen wal fakkaata jechuudhaan dubbata jira. Salva Kiir Mayardeet gaafa Riek Machar dorgomaa
hoggan aangoo mootummaa Suudaanii kibbaa ka ture wal lolaa turan waraana Yugaandatu teessoo isaa dandamate sunii fi Suudaan kibbaa Yugaandaa fi doolaarii biliyoonii 4 fi tuqaa 6 kaffalte jechuudhaani Tigray Media House odeeffannoo kan dhiyeessaa jira. Itoophiyaan biyya jechuun qabeenya murtaawaa qabduu fi biliyooniin 500 horii guddaa yookaan ammoo maallaqa guddaa jechuudhaani Tigray Media House dubbatee jira. Eertiraa fi yeroo ammaan kana karakkoo dinagdee keessa jirtuuf ammoo madda galii guddaa akka taate ka dubbatu. Karaa biraatiin ammoo Eritiriyaan haba akka gabaasetti yeroo ammaan tana mootummaan Eertiraa wantoota godaanuu dandaya yookaan ammoo deemuu dandaya ka qabeenya jedhamu hunda naannoo Tigraay keessa buqqisee gara Eertiraatti geeffachaa yookaan godaansifataa jira. Qorqooroo mana hin hafne, balbaltii mana hin hafne, kompiitarii hin hafne, meeshaan yaalaa, meeshaan dukkaa, nyaanni dhugaatiin wanni fe'amu cuftuu fe'amee gara Eertiraa akka geeffamaa jiru ka dubbatamaa jiru. Saamichi gos kana geggeeffamaa akka inni ture dubbii himaanii Heewwahaati Geetaachoo Raddaatii fi pireezidaantii naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kanaan dura dubbachuu warra gabaasnee turre. Amma akka Eritiriyaan habii gabaasetti hordoftoonni amantii kaatolikii Eertiraa miseensonni warraa yookaan immoo hordoftoonni amantii kana meeshaa naannoo Tigraay irraa dhufe Eertiraa keessattu meeshaa cubbuuti akka hin bitanne bataskaanii kaatolikii Eertiraa hordoftoota amantii isaa gorsee jira jechuudhaani Eritiriyaan habii gabaasee jira. Yeroo ammaan tana jechuun gabayaan mi'a yookaan ammoo meeshaalee Eertiraa keessattu gadi bu'ee jira. Maaliif jennaan meeshaan saamame guddaan naannoo Tigraay irraa gara Eertiraa deemaa jira jechuudhaani akkasittu gabaase. Karaa biraatiin ammoo gargaarsi namooma naannoo Tigraay keessa jiru akka malee yaaddeessa jechuudhaan Aljazeeraan gabaasaa jira. Aljazeeraan dhaabbata qaxxaamura diimaa addunyaa wabeeffachuun akka gabaasetti hospitaalonni naannoo Tigraay yeroo ammaan tana hanqina bishaanii, hanqina elektirikaatii fi qorichaa qaban jechuudhaan gabaasee jira. Sun qofa osoo hin taane uummanni yeroo ammaa kana hanqinni nyaatarraa kan ka'e akka malee beelawaa jira jechuudhaan dubbata jira. Gargaarsi midhaanii ka jalqaba magaalaa guddittii Tigraay Meqelee kalee seenullee gara baadiyyaa geessuun rakkisaadha jechuudhaan Aljazeeraan dubbata jira. Sababni Aljazeeraan maddeen mootummoota gamtoomaniitii fi gargaarsa wabeeffachuun gabaase baadiyyaa Tigraay keessatti yeroo ammaan tana lola hamaatu geggeeffamaa waan jiruuf jedhee jira. Karaa biraatiin ammoo uummatni naannoo Tigraay yeroo ammaan tana milishoota Amaaraa irra dallansuu guddaa qaba. Warri Tigraay keessa bahu malee nageenyi jiraachuu hin danda'u. Karoori Abiy Ahmedii ka juntaa wayyaanee mo'atanii seeraaf dhiyeessullee ni fashalaawaa jechuudhaani aktivistoonni Tigraay hedduun barreessaa jiranii. Aktivistoota Tigraay kana dubbate keessa tokkini hoogganaa Fanqal Yimaane Nuguseeti. Yimaane Nugusee yeroo ammaan tana milishoonni Amaaraa badii gurguddaa naannoo Tigraay keessatti raawwachaa jiranii haal dure tokko malee achi keessa bahuu qabanii adeemsi olaantummaa seeraa kabachiisuu qabu waraana mootummaa qofa jechuudhaan dubbata jira. Yeroo ammaan kana waraanni milishaan Amaaraa qabeenya mancaasaa saamaa dubartii gudeeda yakka adda addaa raawwata. Ejjannoon mootummaan naannoo Amaaraa Walqaayit Raayyaa fi Tseegedee irratti qabulleen uummata Tigraay aarsee jira jechuudhaan dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo naannoon Amaaraa naannoo Walqaayit fi Tseegedee fi Raayyaa ka Tigraay jalaa bilisaa baafame jedhamee gabaafamaa jiru kan keessatti uummanni Amaaraa akka deebi'ee qubatu yaamicha godhamaa jira. Sababni wanni kun uummati Amaaraa akka deebi'ee qubatu godhamaa jiruu fi rakkoon naannoo kana karaa referendamiitiin yookaan ammoo karaa sagalee uummataatiin murtaa'uu hin ooltu jedhamee waan yaadamuu fi uummati Amaaraa achitti deebi'ee lakkoofsa guddaa ta'ee referendamii mo'achuu fi akka inni qubachuu qabu kadhaamsi darbaa jiru. Bu'uurumaa kanaanii Koloneel Dammaqee Zawudeetii fi hooggantoonni mootummaa naannoo Amaarii deebi'ee lafisaa ka waggaa 30 dura Tihneg yookaan ammoo Heewwaat irraa ariitee deebi'anii akka itti qubachuu qabanii yookaan lafa kana akka isaan deeffachuu qabanii dhaamsi darbaa jira. Yeroo ammaan tana Amaarii hiriira adda addaa naannoo kan keessatti naannoo Amaaraa irra dhufanii mootummaa naannoo Amaaraatiin geggeeffamuudhaan bulchiinsa naannoo Tigraay ka duraanii Heewwaat balaaleffachaa akka jiranii
ka itti fufee mul'achaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru ka naannoo Tigraahii akkuma itti fufettuu jira. Dubbii himtuun mootummaa Abiy Ahmedii Billene Siyyumii miidiyaa addunyaa balaaleffattee jirti. Sababni ishiin miidiyaa addunyaa balaaleffattee fi Abiy Ahmedii Maqalee dhaqee waraanan dubbatee ifaa fi telefoonii tajaajilli ifaatii fi yookaan ammoo tajaajilli telefoonaa magaalaa Maqaleetti deebi'ee miidiyaan addunyaa hagamma waan kan gabaase hin jiru jechuudhaan balaaleffattee jirti. Miidiyaan addunyaa waraana ajanda jedhu barbaade odeeffannoo kijibaa dhiyeessaa jira jechuudhaan Billene Siyyumii dubbattee jirti. Billene Siyyumii miidiyaa addunyaa ji'a tokko oli mootummaan ishii odeeffannoon akka Tigraahii keessaa hin baane godhuudhaan miidiyaan addunyaa akka jechuun dhimma Tigraahii hin gabaasne dhorkuudhaan ammaan tan ammoo ololaaf oolfachuu fi miidiyaan addunyaa waan mootummaan godhaa jiru manuu hin gabaasne jechuudhaan miidiyaa addunyaa akka propagaandaa fi mootummaan Abiyyi fayyadamuu fedhu agarsiisa jechuudhaan xiinxaltoonni adda addaa yaada kennaa jiranii. Miidiyaan Abiy Ahmedii to'atu kan akka Waltaa, kan akka Faanatii fi ETVtii fi akkasumas aktivistoonni Abiy Ahmedii karaa miidiyaa hawaasummaa irratti mindeessee hedduun warra odeeffannuma mootummaa Abiy wal jalaa fuudhanii hafarsu malee waa takkallee ajandama ta'uu fi yookaan ammoo waan lafirra jira qoratanii akka odeeffannoo hin dhiyeessine ka beekamu. Karaa biraatiin ammoo waraana naannoo Tigraay keessattuu geggeeffame irratti mootummaan Abiyyi ka waraana godhaa jirulleen isuma ka madda odeeffannoo oduu dhugaa tahee addunyaa kanaaf ragaa kennuu barbaadulleen mootummaa waraana godhaa jiru jechuudhaani The Guardian gaazexaan jedhamu gaazexaan biyya Ingilizaa barreessa jira. The Guardian akka jedhutti yeroo ammaan kana gochii yakkaatii fi waraana mootummaa naannoo Tigraay keessattuu geggeessaa akka jiru mootummaa Abiyyoo taate odeeffannoo dhugaa yookaan ammoo odeeffannoo mirkanaa ka waraan kanallee nuttu baasa jechuudhaani warri waraan labsaa jiranii hojii silaa gaazexeessitoonni yookaan ammoo miidiyaan hojjechuu qabu mataa isaaniitii fi hojjechaa jirani jechuudhaan dubbatee jira. Fakkeenya fi command postiin naannoo Tigraahii bulchuu karaa Tiwiiteriitiin state of emergency fact check jechuudhaani waan labsii yeroo muddamsaa Tigraay kan irratti labsamaa jiruu fi waan waraanaa geggeeffamaa jiru kan irratti odeeffannoo mirkanaa jedhanii isaantu baasaa jiranii warrooma waraan godhaa jirutti odeeffannoo mirkanaa jedhee odeeffannoo fi miidiyaa addunyaatti fi miidiyaa biyya keessa ittiin soba. Inumaayyuu miidiyaan Itoophiyaa karaa state of emergency fact check jedhu odeeffannoo dhiyaatu malee kabira akka hin dhiyeessine dhoowwamanii jiran jechuudhaan The Guardian dubbata jira. Tiwiiterii fi miidiyaalee adda addaa gubbaatti warri kunini odeeffannoo kijiba facaasuudhaan mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo inni dhiyeessu kadharaati haala jechuun hubannoo miidiyaa addunyaatti fi hawaasa addunyaa bocuu fi carraaqaa ture yookaan ammoo ammallee akkasittuu jira jechuudhaan The Guardian himatee jira. The Guardian karaa kanaanii Tiwiiterii illee himatee jira. Akka isaan jedhanii Tiwiiteriin fakkeenyaa fi pirezidaantiin Ameerikaa yoo inni kijibe dubbin inni haasa'e filannoo ammoo waadhee jira yoo inni jedhe lakkaat filannoo hin mo'anne Baayideniittu mo'atee jedhe jalattuu barreessa. Waan inni jechaa jiru hedduu inni barreessu Tiraamp barreessu Tiwiiterii odeeffannoo madda odeeffannoo dhugaa Feesbuukii fi Tiwiiterii jalatti tuqaa agarsiisaa turanii pirezidaantiin Ameerikaa kijibaa jedhanii yookaan ammoo dubbiin kun dhugaa miti jedhanii maarkii jalatti godhanii akkasiin saaxilaa turanii garuu Abiy Ahmedii Tiwiiterii gubbaattu namni akka isa Afrikaa keessaa kijibuu hin jiru. Tiwiiteriin kijiba Abiy Ahmedii takkallee jechuun kijibaa yookaan odeeffannoo dhugaa biraa hin garsiifne jechuudhaan The Guardian Tiwiiterii himatee jira. Fakkeenyaa fi baqattooti Tigraahii ka Suudaanitti baqatanii ijoolleen xixiqqoon keessa hin jirtu jedhee Abiy Ahmedii dubbate kun odeeffannoo guutumaa guutuutu kijiba ta'uun beekame. Maal jennaan mootummoonni gamtooman akka dubbatutti baqattoonni Suudaanitti baqatan walakkaa oli ijoollee ganna 18 gadi jedhee dubbatee jira. Kana jechuun fakkeenyaa fi odeeffannoon Abiy Ahmedii dubbate kun kijiba yookaan ammoo odeeffannoon dhugaa kana jedhee ka mootummoota gamtoomanii agarsiisuu qaba. Gargaarsi namooma Tigraay keessattuu hin daangeffamne jedhee jira Abiy Ahmedii. Kan ammoo jechuun dhaabbileen akka qaxxaamura diimaa addunyaatti fi dhaabbileen gargaarsaa ka refuujii gargaarsi daangeffame
mootummaan Abiy Ahmed akka inni jechuun hin daangessine baasaa turani waan Abiy Ahmed haasa'e paarlaamaa isaa keessatti Facebook irratti Twitter irratti odeeffannoo kijibaa kan inni dhiyeessaa ture dhaaraa jedhee Facebookiin yookaan ammoo jechuun Twitterii barreessuu hin dandeenye jechuudhani akkasittuu jechuun warri kunini himatee jira warri himatu kun jechuun warra Twitterii jechuudha kanaaf Twitter akka jedhanitti Donald Trump akka malee to'atee odeeffannoon isaa kijibaa jedhee waan hooggantoonni biyya lixaa jedhanii jaldeemanii hoogganaan Itoophiyaa ammoo ka Facebook fi Twitter irratti kijibaan beekamu odeeffannoo inni kennaa ture jala deemanii odeeffannoon kun dhara yookaan ammoo sobaa hin jenneen jechuudhani akkasittuu Twitterii himatanii Twitterii waan kana jijjiiruu akka inni qabullee yaada dhiyeessanii jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri fagoo fi dhiyoo nu daawwachaa jirtan hedduu isin galateeffannaa odeeffannoo kan qoqqoodaaf facaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Mootummoota gamtoomanitti caffeen nageenya yookaan ammoo caffeen nageenya mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti keessattuu dhimma gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay irratti akka torbaan kana wal mari'achuu deemu gabaafamee jira. Caffeen mootummoota nageenya kunini baatii sadaasa darbe keessallee wal mari'atee ture amma immoo haala gargaarsa naannoo Tigraay keessattuu gargaarsi namoomaa dhaqqabsuu irratti mootummoonni gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti keessattuu haala naannoo Tigraay irratti wal mari'atu tahuun beekamee jira. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo keenya ka biraa ka isin biraanii gahuu barbaannuuni yeroo ammaan tana Finfinnee keessa fi naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti nafxanyoonni akka malee deebi'anii ijaaramaa jiraachuutu dhagahamee jira. Karaa kanaan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee lafa waajjiraalee mootummaa Amaaraa itti ijaaramtuu fi waajjiraaleen misooma naannoo Amaaraa itti ijaaramu lafa gurguddaa Finfinnee keessattuu kennitee jirti jedhamtee dubbatamtee jirti. Kanaan duratti kondominiyeemii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaatii fi akkasumas kondominiyeemii qeerroo Oromootii fi kenname jedhan san hundaayyuu haqxee jirti jedhamee dubbatamaa jira. Kondominiyeemii kanaan dura bahee Finfinnee keessatti jechuun haqamee jechuun dabalanii warri jechuun saba tokko harka olaanaa fudhatan san hunda deebistee hojii irra Adaanech Abeebee akka oolchaa jirtu ka gabaafamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo lafa manneen hojjettoota mootummaa naannoo Amaaraa Finfinnee keessatti ijaarratan lafa gurguddaa magaalaa akka Laga Xaafoo, magaalaa akka Burraayyuutii fi Sabbataatii fi Finfinnee keessatti lafa gurguddaa kondominiyeemii manneen jireenyaa mootummaa naannoo Amaaraa hojjettoota isaa kennaa jirti jechuudhani odeeffannoon Finfinnee irra dhufu akkasittuu gabaasaa jirti. Adaanech Abeebee yeroo ammaan tana saamichi lafa ka Finfinnee keessattu geggeeffamaa jiru saamicha kanaan dura geggeeffamaa turerra adda saamicha akka malee hamaatii fi guddaa jechuudhani maddeen keenya ka Finfinnee irra odeeffannoo kan nu biraanii gaayanii akkasittuu dubbachaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii gaayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo waraana naannoo Tigraayitii fi akkasumas naannoo Amaaraa hedduu yeroo hedduu sun haasofna Benishaangul Gumuzii keessattuu jechuun humnoonni Amaaraa waraana guddaa geggeessaa jiran jechuudhani aktivistoonni Benishaangul dubbachaa jiranii warri Amaaraa kunini uummata Benishaangul lafarraa balleessuu barbaadanii sabaa fi sablammiin nu wajjin dhaabbachuudhani duula maqaa balleessii Amaarii uummata Gumuziitii fi uummata Benishaangul akka waliigalaa irratti hubane fashaleessuu akka nu gargaartan jechuudhani aktivistoonni saba Gumuziitii fi bartaa dubbachaa jiranii. Keessattuu yeroo ammaan tana nu miidiyaa waan hin qabnee fi sabni gurguddaan akka Oromootii fi Tigraay warri miidiyaa qabu nu bira dhaabbachuu qabdani jechuudhani akkasittuu dubbachaa akka jiranii ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo ammaan tana dhufaa jiruuni hardhalle jechuun magaalota Matakkale jechuun godina Matakkale kan naannoo Benishaangul keessatti namoonni akka ejjeefamaa jiranii ka gabaafamaa jiru.
Odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira daawwattoota kenna jaallatamoo fi kabajamoo wantoota takka lama ka naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa walitti fidu maaltu jira ka jennu naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa OPDO Oromiyaa yookaan Biltsiginna Oromiyaatii fi Biltsiginna Amaaraa wanni walitti fidu saamicha lafaatti walitti fida. Ilaalcha farra Oromootu walitti fida ilaalcha farra Tigraahittu walitti fida yeroo ammaan tana bulchiinsa Finfinnee harka Amaaraa jalatti deebi'uu qabaa dubbiin jettulleen mata duree guddoo taate Biltsiginnaan Amaaraa yeroo ammaan tana Biltsiginnaa Oromoo muddaa jira ka dhagayamaa jiru. Angooni waajjira muummicha ministeeraallee fedhaa akka jiranii ka dhagamaa jiru haa ta'uuti malee Abiy Ahmed aangoo muummicha ministeeraatii fi dorgommiin ammatti godhamu namni isa irra aangoo buusuu danda'u nama Amaaraa keessa akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed Biltsiginnaan waraana Tigraahii lolee mo'atee jira jechuudha. Yeroo ammaan tana Itoophiyaa keessatti sila beekamtiin yookaan ammoo dhageettiin karaa waraantiin dhufti goota waan ta'eef waraana bashaan barbaadu nu godhee kanaafuu warri akka kanaan duratti Dammaqa Mokkonnin fa'aati ka aangoo fi dorgomaa turani ammaan tana Abiy Ahmed dura dhaabbachaa akka hin jirre ka dhagamaa jiru. Abiy Ahmed wajjin wanni isaan ammaan tana akka rakkootu ta'aa jiru lafa Tigraahii ka Amaarii qabate kana guutumaa guututtu beekamti lafa Amaaraa akka inni kennuu qabu san gaafachaa jirani san ammoo Abiy ammaan tanatti godhu akka fedhii hin qabne ka dubbatamaa jiru. Garuu adeemsanii gaafii kanallee dura dhaabbachuu akka hin barbaanne ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota kenna jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii Ameerikaa keessatti daawaan tallaalliin jalqaba hardhaa kennamaa akka oolee ka dhagamaa jiru. Koronaa vaayirasii tallaallii qorichaa ka ammaan tana warshaan qorichaa guddaan Pfizer hojjate kana marsaan jalqaba yoo kennamee milkaa'e uummata bal'aatii fi sagantaan tallaalliin ittiin kennamu guddaan akka hojii irra oolu deemu dubbatame jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tallaalliin jalqabuun kun milkii mootummaa isaa tahuu labsuudhaan gammachuu guddaa akka ibsate ka dubbatamaa jiru. Doonaald Tiraamp filannoon durattu tallaalliin kenname filannoon tallaalliin koronaa mootummaan kiyya argate jechuudhaan sila ittiin filamuu fi karoorallee akka inni qabu miidiyaan Ameerikaa ka gabaasaa jiran. Koronaa vaayirasii qoricha isaa kana argachuu keessatti ammoo doktoroonni lameen yeroo ammaan tana maqaa warra addattu kaa'aa jira. Qoricha kana ka argatanii kaampaanii tokko ka biyya jechuun biyya Jarmanii jiru kaampaanii kana jechuun ka biyya Jarmanii jiru ka mata itti tahee hojjechaa turanii doktoroota dhalattoota Turkii lama jaarsaa fi jaartidha. Isaan kanattu jechuun qorichi kunini akka argamu gahee guddaa taphatee jedhameeti waldaa qorichaa kanattu. Qorichi doktoroonni Turkishii lamaan kun jechuun saayintistoonni Turkishii lamaan ka biyya jechuun biyya Jarmanii keessa jiraatan daawaan koronaa vaayirasii kun akka argamuu fi sababa guddaa tahani jechuudhani yeroo ammaan tana warri kun akka malee faarfamaa jirani jaarsaa fi jaartidha. Doktoroota lama doktoroonni kun yeroo ammaan tana biyya Jarmanii keessa jiraatanii biliyoonoroota tahanii jiranii waldaan qorsaa yookaan ammoo qoricha ka isaan uume gatiin isaa akka malee dabale yookaan ammoo sheeriin isaa dabale beekamtiin yookaan ammoo qabeenyi warri qabulleen akka malee akka guddate tarree biliyoonoroota keessa seenuu warratti ka dhagamaa jiru. Doktoroonni Turkii lamaan kunini doktoroonni jaarsaa fi jaartii ta'an kunini lamaanuu Dr. Özlem Tureji fi doktoriin bira ammoo abbaani warra ishii kaampaanii koronaa vaayirasii fi kittibaatii hojjate BioNTech kaampaanii jedhamu
akka jechuun waliin dhaabanii kaampaaniin kun abbaan warra ishii Profeesar Saahin jedhama. Ishiin ammoo Dooktarii Tureechii jedhamti. Warra kan lamaanittu qoricha koronaa vaayirasiitii fi kittibaatii tahee kana hojjetanii qorichi kun jechuun adda durii vaaksiniin yookaan tallaalii yoo hojjetamu jarmii irraa hojjetama jechuun antijiinii vaayirasii yookaan baakteeriyaa pirootoozaa irraa hojjetame qaamni namaa suniif jechuun qaama ittisu antiboodii akka uumu ka barbaadamu ammaan kana ammoo jechuun immuuniti siistemii ilmi namaa akka dhukkuba kan ofirraa loluu barsiisan malee dhukkuba vaayirasii koronaa vaayirasii gara qaama namattu hin galchanii yookaan ammoo hin seensisanii inoculation jechuun yookaan kittibaata jechuun durii akkasii ture. Kanaafuu carraan kittibaatiin kun dhukkuba koronaa vaayirasii si qabsiisu akka hin jirre ka dubbatamu garuu kittibaatiin Pfizerii fi BioNTech kaampaaniin warra jechuun Jarmanoota ka heddaan jechuun Turkii ta'anii Dooktarii Saahinii fi Profeesar Saahinii fi Dooktarii Tureechiin hojjetan kun yeroo ammaan tana qorichi kun akka malee qabbana keessa taa'uu qaba. Qorichi kun bakka qabbanaa san keessaa bahee yoo kittibaatiin kennamu yookaan tallaaliin kennamu sekondii 90 keessattuu kennamuu qaba yookaan akka malee baduu danda'ame akkamiin biyyoota jechuun guddachaa jiranii ka gargaarsa loojistiikii yookaan ammoo haala gosa kanaa hin qabne akkamiin akka kittibaatiin kun yookaan tallaaliin kun kennamu gaafii guddaatu uumamaa jira. Koronaa vaayirasii tallaaliin argamee jira. Koronaa vaayirasiin uummata addunyaa miiliyoonii 1.2 ol fixee jira. Ameerikaa qofa keessattuu uummata 300,000 ol koronaa vaayirasiin galaafatee jira. Koronaa vaayirasiin nama garii carraa uumee jira. Dooktarii Tureechii fi keessattuu abbaan warra ishee Profeesar Saahin waggaa tokkoon duratti dhukkuba guddaa tokkotti dhalachaa jira. Yoo dhukkubi addunyaa kana guddaan dhalate ani tallaalli hojjechuu fi qophii jira jedhee dhaadatee jirame akkuma sun ta'ee fi milkaa'ee jira. Nami carraaqee sila hin carrooma. Inni dhukkuba kaanseriitii fi yaaliin inni godhuu barbaade sirna immuuniti namattuu fayyadame yookaan ammoo sirna dhukkubitti isaa qaamattuu fayyadame haa ta'uuti malee kittibaatiin isaa ka ammaan tana Pfizer hojiirra oolchee kunini koronaa vaayirasii lolaa jira. Wanta akka ka dubbatamaa jiru Profeesar Saahinii fi haati warra Dooktarii Tureechiin biliyooneroota ammaan tan ta'anii jiranii ammallee taanan intala dubraa tokko qabanii tineejarii ka umrii gara 13-14 keessa jirtu. Profeesar Saahinii fi haati warralleen makiinaa hin qabanii mana jechuun jiddu galeessa mana jechuun modestitti akkasii keessa jiraatanii laaboraatoorii oolanii laaboraatoorii bulanii jiruun warra ammallee jechuun akkuma jiru nama jechuun jiru gadaana irra jiraatu fakkaata jechuudhaani biliyooner ta'anii jiru warra akka hin jijjiiramne ka dubbatanii jaarsaaf jaartilleen hojii fi biskileetii oofanii makiinaa hin qaban jechuudhaan Reuters jireenyu warra jechuun BBC illeen hundi warra wal harkaa fuudhanii gabaasanii warra jechuun daawaa koronaa vaayirasii argate kana akkasittuu dhiyeessanii jiranii kun waan inni mamsiisaa tahee tokko daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kittibaatiin koronaa vaayirasii ka ammaan tanaa kunini jechuun dhukkubsattoota warra high risk jedhamanii warra jechuun duratti argachuu qabu maanguddoota jechuun umrii 65 oliitii fi warra jechuun bakka nursing home jedhamuu fi dursaa kennama nama jechuun dhukkuba adda addaa qabuu fi dubartoota ulfaatii fi ijoollee xixiqqoo hin kennamu jedhameeti ka gabaafamaa jiru. Wanni biraa tokkin ammoo ka miidiyaan addunyaa akka malee hafarsee dubbachaa jiru Profeesar Saahin namni qoricha kana vaaksineeshinii kana yookaan ammoo tallaalii kan argatee fi hoogganaan dhimma kanarratti hojjate ka Pfizer nama Girikiiti. Girikii fi Tarkiin lachuu wal hin jaalatanii warra wal jibbu ollaa walitti hin gammanne walinaafu Girikiin jechuun Tarkii jalaa bara 1827 bilisaa baate kunuu jechuun Tarkii fi Girikii hayyoonni warra wajjin waa hojjechuu dandayanii jechuudha. New York Times faati dhimma guddaa godhanii akkasittuu gabaasaa jiran. Dhukkuba koronaa vaayirasii bira baanee dabarree filannoo pirezidaantii Ameerikaa adeemnuti. Electoral College wanti jedhamu kadhiyoo kan jechuun ummati Ameerikaa bahee filate pirezidaantiin Ameerikaa ka itti aanu Joe Biden jechuudhani pirezidaantummaa isaa mirkaneessaniif jedhani Ameerikaan ummati kallattiin pirezidaantiin filatu ummati bakka bu'aa filata
bakki bu'aan sun electoral college jedhama. Bakki bu'oonni kun dhufanii pirezidaantii biyyaa filatanii pirezidaantii biyyaa kan filatan kana bifuma saniin Joe Bidenii electoral college 306 argate pirezidaantii tahee muudamuun isaa mirkanaa'ee jira. Pirezidaantiin sagalee inni argachuu qabu 270 oli 306 argate pirezidaantii tahee jira. Donald J. Trump hagamma jechuun anattu mo'atee aangoo gad hin dhiisu Biden himadhaa sagaleen filannoo kun kijibaadhani mo'atee malee sagalee kiyyattuu hatamechaa ture. Har'a ammoo jechuun miidiyaan Ameerikaa akka gabaasaa jiranitti sagaleen electoral college sagalee kennuun durattu akka dubbatettu electoral college kana gaha bakki bu'oota Ameerikaa gaha argatennaan White House akka gadhiisuu deemuu dubbatee jira. Manneen murtii Ameerikaa mana murtii waliigala Ameerikaa dabalatee himata jechuun deeggartoonni Tiraampii fi kaampeenin isa dhiyeessaa turan hedduu fudhatama dhabsiisaa kuffisaa akka turanii ka dhagahamaa ture. Keessattuu jechuun naannoo jechuun uummatni gurraacha keessattuu baay'atu Wisconsin fi Wisconsin jechuun magaalaa akka Madison fi magaalaa akka jechuun Wisconsin jechuun magaalaa jechuun Milwaukee keessattuu sagaleen gurraacha bakka itti baay'atu Donald Trump sagaleen gurraachaatii fi sabaaf sablammii magaalaa keessa jiraatanii uummata adda addaa kunin akka haqamu gaafatanii turanii abbaan seeraa kan dhimma kan laale kan murtii Ameerikaa himatii Donald Trump kunin himata loogummaa sanyii qabu smack of racism jechuudhani fudhatama dhabsiisee jira. Himati jechuun Texas dhiyeessite akka malee guddaadha. Texas sadarkaa mana murtii waliigala Ameerikaatti dhiyeessite. Senatoroota Republikaan hedduutu deeggare, Kongireessota hedduu ka isteetatii fi ka federaalitti deeggare, abbootii alangaa Ameerikaa hedduutu deeggare ka naannoo jechuun gara Republikaanii cillaanfatanii haa ta'uuti malee mani murtii Ameerikaa ka ammaa kana warra jechuun gara mirgattuu ilaalchi warraayyuu cillaanfatu konservatiivi to'attu himati Donald Trump deeggartoonni isaanii Texas dhiyeessanii laaluu hin dandeenyu jennaan Texas miidhamuu ishee waan garsiisaa nutti hin mul'isne filannoon jechuun fakkeenya fi Wisconsin keessatti Michigan keessatti Pennsylvania Georgia keessatti godhame akkamiin akka Texas miidhaa hin garsiifne Texas waan kana fiduuf jechuun standing mana murtii kan dhiyaatte dhimme kan dhiyeessuu fi bu'aan ishee tuqamuu miidhamuu waan garsiisaa hin qabdu jechuudhaani mani murtii waliigala Ameerikaa waan sun jechuun fudhachuu didee jira. Donald J. Trump mana murtii kana jechuun warra jechuun gantoota jedhee abbootii seeraa sun abaaree yookaan ammoo balaaleffate ture. Ka isallee nama gadaan isaa dhumattee jirti. Kana walittuu qabatee har'a jechuun Donald Trump mo'amee jira. Senetii Ameerikaa keessattuu meeshaalee waraanaa biliyoona 23 Imaaraatii Arabaatii fi gurguruu fi waliigalteera dhaqqabe ture. Meeshaalee kan warri Kongireesii warri Senetii ka Democratic Republican mirgoota ilmaan namaa kabajaa hin jirtu. Imaaraatiin Arabaa Yemenii keessatti waraan ishiin geggeessaa jirtuuni akkasumas Liibiyaa keessatti waraan ishiin geggeessaa turtan ammaan tan ammoo Eertiraa keessatti droonii asab irraa kaastee naannoo Tigraay rukutaa jirtu. Meeshaan kun gurguramuu hin qabu jedhanii dhowwaa turanii Donald Trump andantaa hin qabu hin gurguraa jedhe Senetiin har'a sagalee guddaani waraanii Ameerikaan meeshaan Ameerikaan gurguruu fi adda ka biliyoon 23 ka jechuun wanti fi gurguramuu fi yaadame Imaaraatii Arabaa yookaan ammoo Arab Emirates gurguramuu fi mootummaan Arabaa mootummaan Ameerikaa karoorfate sanii harkatti fudhatama dhabsiisanii jiran. Maqaa biyya kanaa dubbisu Imaaraatii jira. Imaaraatiin maqaa afaan Arabaa kan ittiin beekamu afaan Ingilishtii fi afaan Amaariffaatiin ammoo dubbifan Emirates jedha. Sunillee asumaani Arab Emirates fi Imaaraatiin Arabaa maquma tokko jechuudha. Imaaraatii Arabaa jechuun sanii fayyadamna. Kanattu jira Imaaraatiin Arabaa jechuun kun kufaatii dippiloomaasii warra akka malee guddaati. Odeeffannoo biraa kaayisanii qabnuuni mootummaan Ameerikaa Donald Trump Suudaanii biyya jechuun tarree shororkeessitoota keessaa kaasee jira. Suudaan faatii biyyattii akka Kooriyaa Kaabaa faatii tarree shororkeessitoota keessa turte. Suudaan meeshaa waraanaa argachuu baay'ee rakkachaa turte. Dippiloomaasii addunyaa wajjin godhuu akka malee rakkachaa turte. Ammaan tan ammoo Suudaanii tarree shororkeessaa kana keessa bahuun ishii meeshaalee Ameerikaa ka waraanaa meeshaalee ammayyaa bitachuu dandeetti. Kun ammoo jechuun hariiroon Itoophiyaatii fi Suudaanii daangaa irratti yeroo ammaan tana hammaachaa jira. Suudaanii Misrii wajjin taatee waraana dhiyoo shaakallii waraana
sanii godhuu ka dandeettefiyyuu tarree shororkeessitoota irraa akka ka'uun mirkanaa'eef malee sila Suudaan wajjinii Suudaanii Misriin godhuu hin dandeettu shaakallii waraana maal jennaan Misriin Ameerikaan gargaaramti meeshaa Ameerikaattu fayyadamti biyya jechuun tarree shororkeessaa irra jirtu tokko wajjinii shaakallii godhuu hin dandeettu. Haa ta'uutii malee Ameerikaan Suudaanii jajjabeessaa jirti. Maal jennaan mootummaan Suudaan mootummaa Israa'eliitii fi beekamtii kennee ture dhiyoo kana Benjaamin Netaniyaahuutii fi Benjaamin Netaniyaahu jechuun muummicha ministeera Israa'el jechuun Israa'eliitii fi akkasumas muummicha ministeera Suudaan Abdallah Hamdok. Hamdok jedhee namni dubbisa ka afaan Ingilishtiin dubbisu. Afaan Arabaatiin ka barreeffame Hamduk uudha ka barreeffame Abdallah Hamduk wajjini hariiroo cimaa uumee jira Donald Trump gaafa warra kan lamaan walitti fiduu telefoonanii Abdallah Hamduk akkam nagaa qabda fayyaa qabda jedhe Donald Trump gaafate dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa suni hin daganne bishaan Misrii lagi Abbayyaa kunini irraa xiqqeessee jira. Itoophiyaan waliigaltee nu dhiyeessinee fi fudhachuu diddee jirti. Yoo waliigaltee ani dhiyeesseef illee hin fudhanne Misrii illee wajjin yoo waliigaltee hin dhaqqabne Misrii waan kana obsitee callistee hin laaltu Itoophiyaa hidha guddicha laga Abbayyaa kana diiguu dandeetti yookaan ammoo hidha guddicha laga Abbayyaa kana blow up goote jechuun dhoosuu deemti jedhee akkasittu Donald J. Trump dubbachuu gabaasnee turre daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kanaafuu jechuun biyya jechuun tarree shororkeessitoota keessa Suudaanii haqee jira pirezidaantiin eenyuti pirezidaantiin jechuun Ameerikaa amma Suudaan meeshaa waraanaa bitachuu dandeetti meeshaa waraanaa ammayyaa Ameerikaa irraa bitachuu dandeetti meeshaalee waraanaa gurguddaa Israa'el irraa bitachuu dandeetti. Kun ammaan tan ammoo mootummaan Suudaan keessattuu haala waraana naannoo Tigraay kan keessattuu jirutti fayyadamuudhaan lafa Itoophiyaa wajjin daangaa irra jiran qabachaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru mootummaan Abiy Ahmed paarlaamaan isaa dhiyoo kana boordinii komaandii poostii hordofu mootummaan Tigraay mootummaan Suudaanii warra badii naannoo Tigraay gargaaran jedhee himatee jira. Kun jechuun hariiroo gaafa Afrikaa akka malee walxaxaa godhuu akka inni danda'u ka dubbatamaa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa ka amma Jaanuwaarii yookaan ammajjii 20 bara 2021 dubatte aangoo fudhatu Joo Baayidanii hariiroo biyyoota kana akkamiin akka inni ilaaluu deemu hin beekamu. Haa ta'uuti malee Ameerikaan yeroo hunda bu'aa irratti turarraati bu'aan ishee Misrii bira dhaabbachuu Suudaan bira dhaabbachuu ta'uu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Itoophiyaan yeroo ammaan tana waan bu'aa Ameerikaa buusaa hedduu gaafa Afrikaa keessatti hojjechaa hin jirtu jedhamellee akkasittuu gabaafamaa jira. Karaa biraatiin ammoo dhiyoo kanatti biyya Afrikaa takka wajjin Israa'el hariiroo uumtee jirti. Biyyi Afrikaa sunini biyya jechuun Morookoo jedhamtu mamlakatal al-Maghrib jedhamte jechuun mootii jechuun Maghrib itti afaan Arabaatiin lixa jechuudha. Mootii Morookoo kana mootii Morookootii fi biyyittii Israa'elii kunin hariiroo warra haaromfatanii Morookoon Israa'elii fi beekamtii kennitee jirti. Israa'elii fi beekamtii yoo kennitu Ameerikaanis lafa jechuun Saharaawii Arab Republic jedhamtu kan magaalaa ishee Al-Ayuun jedhamtu akka qaama Morookoo taatee beekamtii kenniteef jirti. Al-Ayuun kunin lafa tokko Morookoo biraan jirti. Morookoo fi jechuun Mooriteeniyaa biraan jirti. Afaan Fireenchiitiin Mooqitanii achiin jirti. Lafti kun jechuun kolonii Ispaanishii turte. Ispaanish gaafa gadhiistee baatu bara 1970 keessa Saharaawin Republic jettee labsattee ufi haa ta'uutii malee Morookoon weerartee lafa sun qabattee gam tokkoon ammoo jechuun Mooriteeniyaan yookaan ammoo Mooritaniin qabattee lafa suni irrattu wal dhabaa turanii Mooriteeniyaan dhumirrattu keessaa baatee Morookoon lafa sun amma bakka hedduu dhuunfattee lafa san garuu gamtaan Afrikaalleen beekamtii hin kennee fi lafa Morookoo kana biyyoonni hedduun lafa Morookoon qabattee ka Saharaawii Arab Republikii kana jechuun adda bilisa baasaa Saharaawii Arab Republikii Poolisaariyoo ka jedhamu tokkotu jira. Dhaaba akka jechuun Sha'abiyaa yookaan ammoo Jaabahaa yookaan akka Abaawoo bilisummaa lafa suniitii fi dorgomu lolu
Ameerikaan jechuun lafa sunii fi beekamtii kennite jirani mootummoonni gamtoomanillee lafa kana jechuun lafa akka kolonii jal jirtutu yaada lafti kun jechuun ummati jechuun ummati Sahraawii Arab Riippaabilikii referendamiidhaan fedhii fi murteeffachuu akka inni qabu ka dubbatu haa ta'uti malee Morookoon ummata guddaa fiddee achitti qubsiiftee jirti. Adoo referendamii illee godhame dhimmi sun akka malee rakkisaadha. Muummichi ministeera Haajaalaa Ameerikaa James Beekeritu ergama mootummoota gamtoomanii ta'ee bara dheeraa fi dhimma kana irratti hojjechaa ture. Morookoon lafa qabatte san mootummaan Ameerikaa qaama Morookoo jechuudhaan Sahraawii Arab Riippaabilikii beekamtii kenneefii jirti. Morookoolleen Israa'el beekamtii akka biyyattuu kenniteefii jirti. Biyyoonni Arabaa hedduutu ammaan tana Israa'elii beekamtii kennaa jirani. Sun keessaa tokko Suudanidha. Kaan ammaan tana Morookoodha. Kabiraa ammoo Imaaraatii Arabaa dhiyoo kana. Kabiraa ammoo Bahreenitu beekamtii kenne. Kanaan dura biyyoota Arabaa ka Israa'elii beekamtii kennanii biyyoota lama qofa. Sunillee jechuun Misrii fi Joordaan yookaan afaan Arabaatiin biyyi sun maqaan ishee Urdun biyyi jedhamtu. Urdun biyya sun lamaan qofattu beekamtii kenne. Yeroo takka biyya Mooritanii mootummaan biyya suni beekamtii Israa'elii wajjin kennaa jedhee haasaa jalqabee jennaan fonqolchii mootummaa tahee mootummaan suni garagalee Morookoollee ammaan tan jechuun beekamtii inni kennu kun warri ilaalcha amantii Islaamummaa qabanii jechuun paartiin akka hin deeggar dubbatanii jiranii Suudanillee keessatti warri paartiin ilaalcha amantii Islaamummaa irratti hundoofte hariiroo mootummaan Abdallah Hamdok Israa'elii wajjin godhe kana akka hin deeggare dubbachaa turani. Misrii keessalleetti yoo seenaa Misrii deebinee fudhannu Israa'elii fi Misriin bara 1978 Camp David bakki jedhamtu Ameerikaa keessatti pirezidaantiin Misrii ka gaafa sun ture Anwar Saadatii fi muummichi ministeera Israa'elii waliin mallattoo Camp David Ameerikaa keessattuu mallatteessanii bara 1978 mallatteessanii haa ta'uuti malee warri Islaamaa keessattuu warri jechuun Ikhwaanul Musliim jedhanii obboleeyyanummaa Islaamaa ka jedhamu akka malee ittiin gammanne mallattoo walga'ii sun mallatteessee waggaa sadiin dubatti bara 1981 Anwar Saadatii agarsiisa waraana irrattu oduu hirmaachaa jiru ajjeefame bakka isaa jechuun Hosni Mubaarakii bu'ee Misriin abbaa irrummaa Hosni Mubaarakii bara 30 wahii jalattu dararamaa turte achiin dubattu jechuun sochiin Arabaa dhalatee Hosni Mubaarak aangoo irraa bu'ee filannoon geggeeffame filannoo saniin jechuun Muhammad Mursii mo'ate. Muhammad Mursii jechuun paartii jechuun haqaa fi paartii jechuun Nagenyaa jedhama. Warra jechuun ilaalcha Ikhwaanul Musliim yookaan Muslim Brothers qabutti hundeesse achirra jechuun warri sun gara aangootti dhufe haa ta'uti malee Ameerikaa fi Israa'el faatitti hin gammanne warri kana adeemsisaa fonqolchi mootummaa godhe hoogganaan waraan isaa kan inni muude Alsiisin Hosni Mubaarak manidhaatti dhufe manidhaa keessattuu Alsiisin Hosni Mubaarakii dhiifama jechuun Mursii ijjeessise ofii kun abbaa irree ta'ee aangoo gubbaa ta'aa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri nu hordofaa turtanii hedduu isin galateeffannaa odeeffannoo addunyaallee akkana gurra isin buusna yeroo hedduu jechuun waan Itoophiyaatii fi Oromiyaa qofa haasofna odeeffannoo addunyaallee yoo garii waan dedeemaa jiru beekuun inuma gargaara jenneeti odeeffannoon keenya ka har'a hagasuma istiidiyoon keenya ka irra isinii dabarsaa turre ka yerooti istiidiyoo kii jechuun ammatti hin jiru haala tokko jechuun waan garii sirreessaa jirra kanaaf jechuun istiidiyoo background istiidiyoo oduu ka jedhu yookaan ammoo green backgroundiin sanii hin jirre kanaaf jechuun akka amma gartan kanaanii oduun isin biraan gahaa ture yookaan isin biraan dhufaa ture dhimma jechuun waan addunyaa kana odeeffannoo dedeemaa jira yookaan gaggeeffamaa jira irrattu mata duree barbaaddan dhimma seenaa haa ta'uuti yookaan ammoo dhimma siyaasaa yookaan ammoo dhimma biyyoota waan garii barbaaddanii kadiroo waan akkasirratti nu xiyyeeffadhi odeeffannoo gos kana nu kenni jettanii yoo sanii nagaafattanii odeeffannoo kaafeetani maaliif jechuun yoo feetanii medieval European history maaliif hin taane empire Roomii akkamiin kaatee
Impaayeri Roomee akkamiin diigamte, Hooli Roomaan Impaayeri Barbeeriyaan warri jedhaman Jarmanoota akkamiin dhufanii, achiin dubatti Shaarlemeen akkamiin dhufe, Hooli Roomaan Impaayeri dhaabee, achiin dubatti waraan jechuun masqalaa Kruseediin akkamiin dhalate, Salaaddiin Fate akkamiin dhufanii, yoo feetan jechuun Impaayeri Mongoolii akkamiin dhalatte, Chaayinotii kuniif Mongooliyaan hariiroo akkamii qabanii, daayinastiin Islaamaa jechuun mootummaan Islaamummaa Impaayeriin Islaam akkam turanii, ka Roomii, ka Giriikii, ka feetan jechuun Almooraavid sochiin Afrikaa keessa turanii jechuun ka Barbarii, qarooma Afrikaa, magaalota Hawusaa, Jihaada Fuulaanii, yoo feetan babal'atiinsa Bantuu Oromoo, mata duree gosa san feetanii kamiyyuu irrattu jechuun waraana jechuun Impaayerii Raashiyaa, ka Otomaan Impaayerii yoo barbaaddan jechuun akkaataa qaroomii ittiin jalqabe akkaataa jechuun political evolution literature adda addaa ka barreeffame waan feetan mata duree gosa feetanii gubbaatti waraana addunyaa tokkoffaa lammaffaa achiin dubatti waan dhalatee jechuun duula jechuun kolonii balleessu mata duree gosa kamiyyuu ka beektanan isinitti hima yoo ka hin beekne ammoo irrattuu qophaawa mata duree gosa kana yaada gosa kana irrattuu jechuun odeeffannoo nu dhiyeessii eegi jettan waan Itoophiyaa waa'ee gadaa baay'ee haasa'ine waan gadaa Oromoo waan amantii aadaa Oromoo jechuun waan falaasama qarooma Oromoo seenaa Itoophiyaa ka gaafa Afrikaa kan hedduu haasofna kakkanallee waan isin feetan hundaayyuu isinii dhiyeessina mata duree isin barbaadan kanamii hedduun jechuun fedhii qabu waan akkasii ilaallee ammaan booda sagantaa gosa kanallee qopheessina silaadoo jechuun dandeettii qabaanne jechuun namni nu gargaar jiraate waa hedduu irratti jechuun dookimenterii hojjechuun akka malee gaarii waa takka jechuun sagantaa har'aa kana odoo hin fixne durattuu waan dubbachuu barbaadutu jira. Asirra eegii baataniin dubattu ajendaa tokko ka naannoon Amaaraa diigamuu qabaa ka jedhu jalqabnee turre guyyaa dheengaddaatiif kalee siyaasan naannoo Amaaraa kun diigamuu qaba. Miidiyaan Oromoolleen waan karaatu xiyyeeffate yoo Amaarii Oromoo diignaa jedhame naannoon Amaaraa sabaa fi sablammii 5 irra ijaaramte 5 olii Oromoottu jira, Agawottu jira, Qimaantittu jira, Amaarattu jira, Argobbaattu jira.